Hello Finfinne Anur Oromo Magala Biyya Magala Oromo Baganaga nuftan biyya bakeessanit kabajamtoota qabsaa'ota Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hooggantoota ABO qeerroowwan Oromoo aktivistoota Oromoo abbootii gadaa ummata Oromoo bal'aa ummata magaalaa Finfinnee hundaa hundumti keessan jala bultii irraa kaatanii dheebuun otoo isin rakkisin beeluun otoo isin rakkisin qorri otoo isin rakkisin arrabsoonis otoo isin rakkisin hingaltanis otoo isin rakkisin baga dachee keenyatti handhuura biyya abbaa keenyaatti dhuftan qeerroo Oromoo qabsoo Oromoo keessatti warri haarsaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'a Finfinneedhaaf namni baay'een hidhameera namni baay'een dararameera namni baay'een biyyaa ari'atameera biyya abbaa keenyaa mataa ol qabannee deemuu otoo dandeenyu otoo barbaannu yuunivarsiitii irraa ari'atamneerra haarsaatti kaffalleerra Finfinneetti qabsoon har'aasitti walitti nu qabe qabsoo ilmaan Oromoo waggaa baay'eetti haarsaa kaffalan itti du'an itti shororkeessaa jedhaman biyyaatti ari'atan har'ammoo shororkeessaa akka hin taane abbaa biyyaa akka taane ummata biyya kanaatiif ummata Itoophiyaatiif obbolaa akka taane biyya ijaaruu keessatti abbootiin keenya lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya guddoo biyya bareedduu biyya Itoophiyaa nu dhaalchisanii kanaa ol qabsoon maaltu jira hooggantoonni keenya guyyaa dubbiin hadhoofte guyyaa walqixxummaan dhabamte guyyaa namni akka namaatti ilaalamuu dadhabe jaalleewwan maatii isaanii dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii biyya isaanii dhiisanii biyya ollaatti gammoojjii ollaatti daggala ollaatti otoo maatii isaaniitiif hin yaadin jireenya isaatiif hin yaadin hundumtuu biyya ollaa keessa mankaraaraa ture har'ammoo qabsoo ijoolleen Oromoo walitti hidhamtee goote biyya keessaa biyya alaatiin wal dubbisuudhaan wal dhaga'uudhaan wal qindeessuudhaan tulluu diigamuu hin dandeenye diiguudhaan randa ba'amuu hin danda'ame ba'uudhaan hooggantoonni keenya kan akka Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenya Presidenti naannoo keenya kan akka Obbo Lammaa Magarsaa nuti ijoolleen isaanii isaan irraa barannee qabsoo barachaa fuulduratti deemaa waa'ee biyya keenyaa yeroo hunda akka nu gashu akka abbaa biyyaa taane kanaaf har'a boqonnaa tokko ceenee boqonnaa haaraa irra jirra boqonnaa biyya ijaaruu boqonnaa wal dhaga'uu boqonnaa wal dhaggeeffachuu boqonnaa biyyi kun akka biyyaatti fuulduratti akka deemu dinagdeen biyya kana akka fuulduratti tarkaanfatu boqonnaa boo'icha keessaa baanee boqochaa gammachuu boqochaa wal jaalachuu ilmaan Oromoo qofa odoo hin ta'in ilmaan biyya Itoophiyaa hundaaf ijaarsi abbootiin keenya ifaajeen abbootiin keenya haarsaa abbootiin keenya kaffalan har'a dhugaa ta'uu jalqabee jira
Kanaaf qeerroowwan Oromoo hara dhaamsa tokkoon siinii dabarsa. Jaal Daawud akkuma keenya umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya bartee yuunivarsiitii ba'ee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuu immoo qabsoon innas ture hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya naannoon keenya gaafta Afrikaan mataan isaa nu eeggata. Kanaaf qophaa'uun nurra jiraata. Fuulduratti deemuun nurra jiraata. Walla ga'uun nurra jiraata. Walla geeffachuun nurra jiraata. Biyya ijaaruun baay'ee ulfaata yaa qeerroo. Biyya dhiiguun salphaadha. Biyya ijaaruun ulfaata. Hooggantoonni keenya kan akka Abiy Ahimad muummichi keenya Jaal Daawud Ibsaan pirezidaantiin keenya lammaan haarsaa isaan kaffalaniin amma boo'ichi keessaa baanee mataa gadi qabannee deemuu keessaa baanee akkuma aadaa keenya akkuma seenaa keenya nuti ijoollee abbaa gadaati ijoollee safuu beeknu ijoollee bareedinaan guddanne ijoollee abbaa gadaa gadaan nama hammata gadaan biyya ijaara biyya hin diigu warri biyya diigu immoo dhaabachuutu irra jiraata. Safuu qabna qaanii qabna biyya qabna abbaa qabna haadha qabna dachee qabna qeerroo qabna nama barate qabna hooggantoota qabna wal dhaga'uun nurra jiraata. Kanaaf dhaamsi koo har'aasiniif dachee Oromiyaa magaalaa Finfinnee handhuura biyya kanaa handhuura Oromoo walakkaa dhaabadhee yeroo seena qabeessa kanatti boqonnaa fuulduratti deemuudhaaf qophoofne irratti kan isin gaafadhu dargaggoon Oromoo uummatni Oromoo hundi keenya wal dhaga'uun nurra jiraata. Yoo wal dhageenye daandiin nu fuuldura jiru dheeraadha. Tabbi nuti ba'uuf deemnu baay'ee ulfaata. Walitti yoo dhufne garuu waloo dhaggeeffanne waloo qindeessine simboo yoo walii taane daandiin keenya dheeraadha. Uummanni keenya nu eeggata. Uummata Oromoo qofaa miti uummanni Itoophiyaa hundaa nu eeggata. Afrikaan nu eeggata. Addunyaatu nu eeggata. Kanaaf gadaa keenya aadaa keenya eenyummaa keenya afaan keenya guddisaa namni biyya kanaa hundayyuu ofitti qabnee hammannee jaalalatti agarsiisnee yaada mo'ataatiin mo'achaa fuulduratti deemuun akka nurra jiraatu dhaamsa kiyya sinii dabarsa. Dhumarratti sagantaa kana warri qindeessitan halkanii guyyaa dubbiin haa ooftuyyuu malee hunda isaa dandeessanii magaala keenya magaala keessaa waan bareechitaniif bareedina magaala keenyaa waan taataniif ulfaataa kabaja isinii ta'uu ibsuun barbaada.